Welcome everyone. Welcome. Yes. Ana dhufu. Ol seenaa. Uummata kiyyaa akkam jirtanii isin hundinuu. Welcome. Akkuma dhageettan sila kaleessa modeen gadda dhageenye anillee dhageenyaan sila oduu kanaaf eegaa ture bara. Oduu kan eegaa ture kana akkuma dhageenye amma OMN Oromiyaa Media Networking laayisensii cufanii akka biyya keessa tahuu dhoorkanii ammallee afaan keenya qabanii sagalee keenya akka hin dhageeffamne godhanii kana jechuun dukkana keessatti nama fixu jechuudha yaa ummata kiyya. OMN ifaa keenya dhaamsan yookiin dhaamsu tattaafatan malee yoomillee nun dhaamsu yaa ummata kiyya. Oromoo dhaamsu hin dandahani. Never ever. Hawwii isaanii dukkana keessatti nu fixuudha. Garuu nuti Oromoo harka hin kennanne. Kana beekuu qaban yaa ummata kiyya. Oromoon tiyya jabaadha. Qara rafaan jirtanii ammallee hin rafina yaa ummata kiyya. Oromoon tiyya ummanni kun Jawaari jibbitanii seetan. Jawaari miti ka jibban. Jawaariif jibbiinsa watakkallee hin qabanii bar. Dalagaa isaa jajjaba san jibban malee. OMN dhaabuun isaa kana jibban. Oromoon hunda akka ija qabanii akka gurra isaanitti fayyadamanii kana jibban. Kanaafu isaan amma OMN achii cufan isaanitti fakkaatan malee addunyaa irratti hin cufan. Waanuma fedhan haa godhan yaa ummata kiyya. Yoo godhanillee nu ajjeesan malee nuun hin fixani, nu fixuu hin dandahani. Yaanni isaanii nu hundaayyuu galee jira. Sila kanaan dura ifaallee ture ammallee waan isaan irra jira. Kana waan ifa nu ta'eef jecha jabaadhaa ummata kiyya. Namni sadarkaa hagana gahu karaarra yoo si garagalchuu barbaadan ati waan jaba waan gaarii irra jirtuufi malee waan dadhabduu taateef jechaa miti. Kanaafu jabaadha. Ammallee wal jabeessa waan gaarii irra jirra bar. Maaliif akkana nu godhaa jirtan jechuu irra sila waan gaarii irra jirra jettee ufitti himuu qabda. Dhuguma nama salphaa ummata salphaa odoo taane watakkallee nutti godhuun qabanii bar. Gatiin kenna nu maal akka taane eega baratan booda nurraa cufuu tattaafataa jiran yaa ummata kiyya. Waraanni ka biyya keessatti deemsisaa jiran qofa osoo hin tahin kijiba isaaniillee addunyaa irratti deemsisuuf yaada qaban. Propaganda ka jedhamu kana sammuu nama dhiquu yookiin jechuun kijiba isaanii namarratti galchuun tattaafataa jiran. Yaada kana qaban yaa ummata kiyya. Haa ta'u malee kijibni isaanii qopheeffatan jiran qara addunyaan quba qabdiif. Addunyaan ni beekti kijibaan kun yoo dubbatuu dhabanillee ima beekan. Faranjiin akkasuma bar. Oh yes jedhaniituman osoma kijibdu kanallee ni beekani bar. Akkamitti quba qaban yoo jettan hoo. Warra duula jechuun warra Itoophiyaa san keessatti ka Oromoo cufuu dhaamsuu tattaafatan akkamitti quba qabdan jettee yoo gaafattan kun ammoo dalagaa keessan irraa ka hirriba dhabdan irraa dalaydanii fi ammas irratti dalagaa jirtan
hedduu nama gammachiisa yaa ummata kiyya. Gammachuu guddaa isinirraa qaba. Dhuguma waan gaarii irraa jirtani. Jalqabumarra jalqabarraa wanti nu godhan nu sagalee keenya dhaamsuudhaaf sagalee keenya cufuudhaaf interneetuma kana cufan. Interneetii cufnaani waan takka illee argachuu hin danda'an jedhan hawwii qaban abdatan. Achii booda akka walirra quban qabneef jecha Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork illee cufan. Ammoo isaan akka sayan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaariin Oromiyaatti nuu fide Oromiyaatti finnaani bakkuma kanarra odoo buqqifne hagasuma Oromoonni dhumtii jedhanii abdatan. Abdii san isarraa kunne. Oromoon dame keessattuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork saatalaayitii bakka hundaa qabna bara Oromiyaa qofa keessaa miti. Guddina Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ka biyya keessa jiru sanillee achi keessa qofaa miti. Addunyaa keessatti damee hedduu qabna kana beekuu qaban. Propaganda isaanii ka biyya alatti galchuu barbaadan Oromoon sagalee kana irraa dhabamsiifneetiin sagalee bira qabuu hin dandahanii jedhan big mistake. Big mistake. Mallaqas ni qabna. Oromoon mallaqa hin dhabdu bara. Satellite illee hin dhabnu. Maqaa kennallee hin dhabnu. Saba kennallee hin dhabnu. Kana beekuu qaban yaa ummata keenya. Dura ija keenya dunuunfachiisuuf interneetii cufan. Achii booda OMN gurra kennaa fi communication akka walirra qubaa akka hin qabaanneef jecha OMN illee cufuu tattaafatan. Achii booda summii isaanii nutti galchanii qeerroon nama miidhuudhaaf malee wanni biraati miti. Oromoo nama ajjeesuudhaaf dhiiga nama dhuguudhaaf malee wanni biraan barbaadan fayyaan qabanii bar warra kanneen kas jedhanii dubbatan. Summii isaan namni fudhachuu dadhabnaani garagalanii nulle harka baafne booyaa jirra bar Haacaaluu Hundeessaa gootota kenna hayyuu kenna jedhanii kijiban. Ufuma isaanii ajjeesanii achii booda taaziyaa kenna yookiin mana booyaa kennatti dhufanii bohanii. Odoon qaanfatin, odoon saalfatin. Kanaaf uummata kiyya wanti nu beekuu qabnu waraanni isaanii ka amma tumsuu barbaadan biyya qofa keessaa miti. Biyya alaa kanallee tattaafachaa jiran. Nu gowwoomsuu barbaadan ammallee yaa ummata kiyya hin rafina. Jalaan cal'isina hin rafina. Isaan akka barbaadan biyyuma keessa qofa laalaatiin biyya qofa keessa laalaatiin watakkallee akka godhuu hin dandeenye ni beekani. Suni dubbii tokkooti ammoo gaafa ati biyya keessa laati way biyya kiyya yeroo jettu gara biraatiin waraana biraa eegalanii. Waraanni sun immoo manuma keessatti bakkuma isin jiraattan san miidiyaa biyya isin keessa jiraattan gubbarra kijiba isaanii dabarsuudhaaf yaa ummata kiyya. Ammoo ni beena. Deebisuullee odoo hin ta'in nullee qophiidha. Propaganda, brainwashing, kana hunda isaanii biyya alatti dubbachuu isaanii nullee humna qabna. Kanaaf uummata kiyya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ka qabnu kuni qofa osoo hedduu qabna bara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odoo hin ta'in Oromoo Neetwoork ka miidiyaa dabarsu hedduudha bara. Kama isaan jibban immoo ka OMN kanaati. Haa jibban. Addunyaa irratti beeksisuu qabna xiyyeeffannee rabbi nu haa humneessu ammoo yaanni kiyya keessa afaan Ingilishi kanatti deebisuu qabna. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork karaa damee tokkoon Oromoo hundaa wal beeksisee wal barsiisee Oromoon akka fuula tokko tahanii qopheessani. Warra biyya alaatiif immoo mee maal qabna yaa ummata kiyya afaan Ingiliishitiin dabarsuun irra jira. Ani damee tokkoon hedduu jaalalaa gammachuu waan isiniif qabeef jecha wal yaadachiisuudhaaf qofaas gubbarraa dhufee bara. Waan an haasa'uu kana wanni haarawaa keessa takka illee hin jiru isin ni beektan.
kanaan durallee dhageessaa turtan keessattuu wal yaadachiisaa turtan nu ka godhuu qabnu warra biyya alaa kanatti himuu qabna nu ufii kenna waggaa tokko ji'a meeqa dura abiyyi ka jaalatu oromoon nu hundi keessa ka abiyyi jaalatu hedduu ture addunyaa keessa illee akkasuma ammaan tana abiyyuma jaalatani nu isa jibbuu kana yaanni keenya jijjiiramu kana sababa kana ummataaf ibsuu qabna seegalee warra biyya alaa keessa jiru amma mee fakkeenyumaaf isiniif ibsa yaa ummata kiyya wanti nu beekuu qabnu abiyyi haafeene yoo jibbines addunyaan akka jedha namichi kun badhaasa nagaa argate badhaasa nagaa argannaan isuma biyya nageenni bulchuu danda'a malee namni biraa miti jedhanii mataa of keessa qabanii jiran seegalee nulle bakkuma isaan jiran sanitti yaada sanii isaan cina dhaabanne jechuu qabna dubbiin nu galee jira inni badhaasa nagaa argate nulle isa cina dhaabanne amma dhugumaan odoo nagaan nama waliin jiraatu barbaade maaliif sila haga ammaati filmaanni hin goone sababa coronavirus jedhee kana sababaa miti jennee ibsuu qabna addunyaa hundatti ka Amerikaan amma ka'anii filmaata godhu edan eenyu Itoophiyaan akkamitti dadhabdee jirti keessattuu filmaanni hanga paartiin hundi xarbeezaatti dhufanii wal cina taa'anii dorgomanii ummata isaaniif hanga hiree kennaniif filmaanni hin ta'u jechuu qabna kana godhuudhaaf duraan dursee Jawaar Mohammadiif Baqqalee Garbaa fi Hamza Booranaa fi paartiilee adda addaa ka OLF kanneen hunda hidhaa keessa bahuu qaba dubbiin hin qabdu barkuni dubbiin bar lolaa fi bilisaa fi maali kana hunda miti wanni ummata alatti ka dubbachuu qabnu kana biyyi san nagaan jiraachuudhaaf warra political prisoners ka jedhamu gadhiifamuu qaba no question biyyaan kanaan booda itti fufuu hin danda'u nagaan jiraachuu hin danda'u warra Itoophiyaa keessa jaama miidiyaa gubbarra bahanii nu maqaa isa Zidaagi maali Abrahasun media gubbarra fidaayiti maaluma godhu dandeenya ree coronavirusin qabatee nu himiti ka guyyaa filmaata ka filannu warra election board warra filannoo filmaataati godha malee nu himiti jechaa jira gowwaa nama sehe namichi journalist gaafii isa gaafatu inni akka kijiba jirullee beekaa ture bar kabajaa isaatiif jecha hin dubbanne malee ima beek nullee ni beeyna kanaan dura abiyyi akkuma barbaade warra election board sanadde birtiqaan sanitti haasee dubbatee whatever he wanted ima godhuu danda'a beekaan godhuun barbaanne malee so namichi kun eega biyya nagaan jiraachisuu hin dandeenye mandate isaa hujiin isaa waan isarraa gaafanne san eega godhuu hin dandeenye kuno mandate isaa Oktoobarii keessa dhumata kuno nama walitti fiduu irra nama hidhuu eegale miidiyaalee cufuu eegale maantu adda isa baasa warra dictatoree isaa dura wajjin odoo wal bira kennee laalle namicha ka badhaasa nagaa ka itti kennine kana hunda ibsachuu qabna keessattuu warra isa amanullee finnee asitti kijiba isaanii kottu dubbadhu jennee garsiisuu qabna nama kennas nama Oromoo hayyoota kennas finne wal cina bira kennes dubbadhu jennaan maaliif kijiba isaanii kophaa isaanii dhaabatanii waan barbaadan dubbatan ammoo Oromoon ka barumsa qabu ka waan cufa beeku yeroo isaan biratti fidan jedhanii dubbii bira akka kaasuu tattaafatan kijiba isaanii ifaatti bahaa jechuudha ifaatti baafna sodaa isaan irraan qabnu yaa ummata kiyya yeroo Oromoon takkallee sodaattu bar nu sodaan qabnu haqa waan qabnee fi dhugaa waan qabnee fi dhugaa keenya baasuudhaaf sodaan qabnu yaa ummata kiyya yoo nu ajjeesanillee nu fixuu hin danda'ani waraanni ka biyya san keessa jiru san mee kootu mee yaada maal faa qabda ati lola kaasuu barbaadda ati violence kana barbaadda jedhanii
si gowwoomsuudhaaf jechoota san gama keetitti darban. Dubbiin achii miti bar. Dubbiin asuma biyya ambaa keessa daayispoora keessa as jira bar dubbiin. Waraanni Washington DC keessatti guddaa jira. Achitti warra isaanii kan rakkisaa jiran. Nuyi ka biyya nu jirru kana keessatti dhiibbaa ajaa'ibaa godhuu qabna. Warra faranjiin kana ka abiyyi deeggaru barsiisuu qabna. Itti aaruu miti. Akkuma nu isa jaalannee dura sanillee yaadachuu qabna bar. Nu akka isa jaalanne san isaan ammallee isuma jaalatan. Waan hin beeyneef jecha, waan hin ibsineef jecha. Kanaaf karuma isaan beekanitti ibsuu nurra jira yaa ummata kiyya. Ammoo yaadni kiyya guddaan afaan Ingiliishiitiin dabarsuudha. Ogummaan kiyyaan afaan kiyyan kanaatiin dabarsuu jechuudha. Afaan Ingiliishiitiin dabarsuu qabna. Sagantaa afaan Ingiliishiitiin dabarfamuu qaba. Warri keenya hayyooti keenya ol kaasifne addunyaa hundatti garsiisuu qabna. Warra biyya alaa jiru article yeroo barreessuu barbaadani, gaazexaa isaanii yeroo barreessuu barbaadani, research godhuu qabani, qorachuu qabani sigalee qoratanii ilaalanii mee ummati Oromoo kana maal jechaa jiran jedhanii yeroo qoratani. Dubbiin afaan Oromoo qofa yoo qabaanne bu'aan maal qabdi yaa Oromoo kiyya yoo wal barsiisu yoo wal garsiisuudhaaf malee. So namni ka viidiyoo kana laalaa jiru keessattuu ijoollee keessan ka afaan biraa dandahani, ka afaan Ingilishii dandahani. Walitti koottaa, wal haa gargaarru, wal haa dabarsinu. Dhaamsa isaanii ka harkaa qaban san jala balleessuudhaaf afaanuma keenya kanaatiin haa fayyadamnu. Dhaamsi kiyya kanuma yaa ijoolleen tiyya, yaa Oromoo tiyya. I know Oromoon yoo wal jaalatan, yoo wal jibbanis wanti addunuu baasu takka illee hin jiru barnuti Oromoodha. Oromoo jedhanii yeroo si fixuu barbaadan lakki bar ati Oromoo akkanaati, lakki ati Oromoo Musliimaati, ati Oromoo Kiristaanaati, lakki ati Oromoo ka OMN deeggaru yookiin Oromoo maalidha siin jedhanii bar. Oromoo jennaan Oroma diina kenna siin akka diinatti jedhanii chaappaa dhayani. Maqaa kee irraa Oromoon jechuun diina isaaniiti. Jibbiinsa siif qabani. Doesn't matter. Amantii kee, political stance kee, waama fedhe haa ta'u. Kanaaf ummata kiyya irra dalagadha. Walumaan irraa haa dalaynu. Isin akka rafaan jirtanillee nin beeka. Isaanillee isin akka rafaan jirtanillee argaa jiran. Sila odoo Oromiyaa Media Network biyya alaa keessa damee hedduu akka alaa keessatti qabnu dhugumaan osoo itti amanani ka'anii Jawaari arresting godhan. Sila isaan akka barbaadan Jawaar kana qabsee hidhannee hiinee OMN isaa kanallee jala dhaamsineetiin Oromoon miila dhabdi, harka dhabdi, afaanillee ijaafillee gurrallee haa dhaban jedhan akkasuma godhani. Karoora isaan jala balleessinee jirra. Ammallee balleesseetu waan ta'edha. Wanti balleessinee fi hammeenya isaan kajaaruuf deeman kana balleessuu barbaanna. Nageenyi malee wanni biraan barbaannu yaa ummata keenya. As gubbarra koomeentii ammallee argaan jira. Okay, Abiy must go jechaa jira. So Abiy must go jechuun kana faranjiin deebii nuu qabanii bar. Warra ambaa keessa jiru kana Abiy must go, Abiy must go, Abiy must go yeroo isin jettan faranjiillee gaafii siif qabdi. Abiy must go where? Eessa haa deemu Abiy jedhanii yoo si gaafatan hoo mee maaluma jettaa deebifta? Abiy must go to hell? No. Deebiin sanii miti. Aara miti kan namatti himuu qabnu. Wanni biyya sanirra jiru sanirra aara qabaachuun gaariidha. Ammoo namatti aaruunis hin ta'u yaa ummata kiyya.
Anyway, pointing kiyya gabaabumatti yoo isiniif ibse, ijoolleen warra ka afaan Oromoo akka gaaritti isiniif galu, ijoollee ka afaan biraa ka haasa'uu danda'u yoo of bira qabaattan haa hirmaate, nu haa gargaaran. Ogummaa kana journalism kana yoo qabaatan article haa barreessan, newspaper gubbarraa haa bahani, Oromiyaa Media Network gubbarraa haa argaman. Akkuma isin Twitter gubbarraa baatan kana waan gaarii nu gootan, waan ajaa'ibaa nu gootan, warra irra deddeebitanii hiriiratti bahuu keessanii waan ajaa'ibati, waan mootummaa Itoophiyaa aarsu keessa tokkooti. Hin fedhani isani. Maaluma abboo isin hiriira tokkotti eega baatan moodan lammata maaluma gootanitti deebitan jedhanii gammachuu sirraan qabani. Don't worry. Nullee gamma kennan dabarsaa jirra dhaamsa kenna. By any possible avenue, we have to pass on our message in a language that the world understands. And we have a powerful medium. We have many media networks, including Oromia Media Network. And that is the biggest enemy for the people who want to crush the Oromos, which is the fact we have our own voices, our own language, our own media, and our own power. And this is only possible because our community is not sleeping anymore. We are awake. We are wide awake. And we will educate the world about what is happening, because this is 2020. We live in an era where everybody has a voice, and only in Ethiopia do they try and shut down your voice. Yes, even if you're the Nobel Peace Prize winner. Good night.